yeroo baay'ee nama akkasitti dabarsan mana barumsaan deemaadha barumsa kanaan baay'ee waliin jaaladhu inni na jaalataan garuu na jaaladhu so sadiifuu caadhaa waan barumsa san seeraan fookas irratti hin gooneef karaa mana viidiyoo beetii deemaa Yo, ashamarka funa kamina qabdan jirtan jalta tokko jotto talman oromo ka youtube ready man kush hordofan hundi keessan waa kamina qabdan jirtan jechaate jechaala so amma karuma direct asenu wanne sin jecho baade chada hayato yokan hayun akuma sin betan jechaada ni betan jecha jedetini abdalla mali fi guma jalla filmi wali wajanne so sin jechaala gaafi debi naaf gootee jirti jechaadha gaafi debi kana immoo isin wala Instagram status irratti laxaftee turte jechaadha foto kiyya namni gaafi isa qabdan jetteetiin jechaadha akkasumas gaafi baay'een dhufee fi ture sababa sanii jechaadha ana gaafi debi na gaafatee jirti so waa'ee akkamitti filmii kana hojjedhee akkamii eessaan bahee yoom jammaree achiin taree as taree maali kana waa'ee kiyya namni beeku barbaadan walii galatti jechaadha so saniifoo jechaadha viidiyoo isin gadhiisnu kana viidiyoo kana jechaadha hanga dhumaatti ilaalaa achi booda immoo part 1 fi part 2 jira yokan kuta tokko kuta lama qaba video nya chada kuta tokko fi kuta lamanu sera lala chada yo sun tel share goda comment ke san baresa gafi asuma gafada yo gafi qaba tantate chada comment yana no baresun gafi gafat chuni jande tani sanifo chada ma turtin ke san no walin hatau gafi devi ready mankosh e no kete chada ina gartani galotoma ulfada amma kara gafi devi bin Ashama kam naga qabdu ani hayat ama hada gafi fi debi kamna radio jini youtuber rais anis kara mataki rais gafi qawafi inis gafi gafatame debi sudaf dufetin jira galatomi wan duftef akemi naga galata rabbil alhamdulillah ya kam sijata naga banni wajan bayo jango ru era mutera ya so roga tokko ya kalau saya bicara uang gafi dia nggak hampir berapa nanti ya gafi misal pada sudah ini ya oma jurul gafana unti harun jurul soalnya ini Instagram ada gitu ya orang gafi kapten mama anle kisan gaftan ya ini gitu cara yo gafi sen definisi gaftan yang beku ni gafi ne gaftan setemina monto cha ya kalau mau gafi gitu uang berapa deh kamu cuy nanti tadi sudah hai gafi salparah kan mi maka anis kan beku nami youtubers kasbeku ready or ready mankushidan makan ki butu rajal kamwe so ya wannan ya shirwa da surati makan ki ya Ridwan jadama Ridwan Kadir Aman yang jadama to ya so ota gawa to makan to ko ready da ani wa ne ka be ko ready mana beka maka youtube mo abang berbade udah jadi ada Sani Feridi karena mangkus kusya channel mo motoromo ante man channel na ready acha magahia ana Feridi mangkus decha hai gari da barida ka hala barida na ipsiti mi gafiti anu tiro dimno isatin dalati kun gafikiya isati dalati yoroni joluma kan ki akam turi ani hetera de oromia oromia ya ni ka oromia bale kesa bale robe chada darat delle guddat delle cuma guddat delle yoroni joluma hangi mal fakata ayro joluma ke to tere aku mana to ko te yoro joluma barum sakiya fi qara qur'anatin akasuma sawto ta gara-gara walatin dikande warsa aku mana to ko te cha male wanta na wan addate wanna kana gode jade sonka okay akami tabada adda tabtejitaw yorot baatu mana qur'ana di mazeti gara bradi mtiturti wanda kana injira mali fi ani wana kana wanda verset rif ya yoro joluma kiyate cara aku na to ko te cara ko nem won so lawan te cara mana borom sa de mai tini video mana filmi wa kan mana filmi tala de mi jira yoro bae no makasi de bersan mana borom sa de mana borom sa kana bae wali jara ini na jara san garu jara do so sari ko cara wan borom sa san siaran fokus ra tun ko ne kada mana video beti de ma sebili tero da umma kinan mar kenan wana kisi tawa jolen da mi tabatu bicawa akabare ana yoron da umma kuma wanne tikalu takiyum gabu yoti kamare mare cha yo akagare ti da barsi aske alhamdulillah
Bareeda galatoomii. Gaafiin kiyya katti aanu kunis aanarraayi akkamitti warra ofii biraa fagaatanii biyya ambaa keessa jiraachuun faamilii irraa fagaatanii yeroo iida jira ayyaana adda addaatu jira amantaa musliimaatiinis gara biraatiinis haa ta'u waan tabaratee tokkotu jira faamilii wajjin walis yaa'anii nyaachuu dhuguu taphachuu jira achi damuu biyya ambaarra wajjuma jira of jiraachisuu jira kanniin akkamitti ilaaltame kophummaa maal fakkaata? Ana wallahi kophummaa jechuun baay'ee ulfaataadha kaakiya. Baay'ee nama ulfaataa faamiliidhaan wajjin bahanii biyya ambaa deemanii biyya ambaatti immoo wantoota baay'ee wanna se'umnatu jira. Wanni bareedni akkuma si mudatu wanni badaanis si mudata. Kan ammoo akkuma waliin beeknu kana jira taa'aa jechaadha. So anaaf yeroon baay'ee na dhagahama jechaadha. Kama dhugaa faamilii kana dhagahamu. Waani faamilii yoo kabeeku waa'ee namaa kabeetu waa'ee obboleeyyan keetii kabeetu waa'ee haadha keetii kabeetu yoo bira fakkaateedha. So amma fakkeenyaaf ayyaana waggaa shanaffaa deemaa haala fakkaatee amma biyya kana keessatti jechaadha. Safaruma tokko dhufne waggaa shanaffaadha. Guyyama takka jechaadha keetti gammadee ayyaana dabarsanii qabu. Kan marayyuu akkuma nama tokkootti jechaadha. Hin nyaata masgiida hin deema deebi'ee nyaadhee rafa. Dhumattee jirti. Namni waan biraatiin namni faamiliin keessa bira jiraate akka gaariitti mana ollaa deemtee mana firaa deemtee warra boote garaagaraa deemtee ni ayyaana keetti darfatu. So biyya kanatti garuu ani aadaaf obboleeyyan abbaa malee biyya kana keessa jiraachuun baay'ee ulfaata akkuma nama tokkootti jechaadha. Gammachuu namaa hin kennu fakkeenyaaf obboleeyyan namni baay'een waliin ta'u sii galee waluma walitti iyyitaa haadhattiin keetiin iyyitaa obboleettiin haadhattiin maaliif akkana si gooteef itti iyyitaa. Garuu kun marti kana magalu yeroo jira fagaatee yaa baay'ee jechaadha. Innoo wota wala biyya kana dhufuun bara 2015 jechaadha. Yeroo taa'etti boo'ee mara jira kama dhugaa jechaadha. So dhiira xeenam tokko boo'uun dasan jedhu nama irraa jechaadha. Garuu wota waa'ee san mara yaadatu jechaadha haati namaa hagama akka nama yaachisu jechaadha. Hagama obboleen haga yaadu. Yoo bichaadha fagaatti malee wanta biyya jiru jechaadha. Yo stress dikish mana kagagan dikish moyena kaga war makira ticara boys ma biye tana yusin rabe hera kan yo mara cara yo no se marto ta ma debe la cara uf tikad kuni akkanatti fakkaatu rakkina sibira bichaam rakkina kenna hundi kenna family ra fagaanitiin jirana alhamdulillah garuu ta'u jawaatu kana miti kanaafiyu hayya ta'u ka guyyaa tokko akka biyya keenyattis gadlee warra kennu wajjin ijas waan dabarsee abdiin qaba asuma jecha waan dabarfatu qaba jechaadha yoo asinis haadhatantis galateeffachuu yaa galateeffachuu ma umarati kan garuu asi waan dabarfatu waa jechaadha amma waa'ee paartii kana keessa hin fedhu waa'ee politika kana keessa hin fedhu garuu oromoon mootii waan hundattuu jechaadha waggaa baafaa iyyuu deemnee moonnee irraami jawaari wanni hin kadhadhu kara kiyyaan akka kanatti jechaadha yoo akkasaa ta'ee hin qabataa yoo tasaa osoo hin ta'in jechaadha piraayim ministeerummaa aga biyya Itoophiyaa wanni ta'u yoo ka ta'u rabbumaan jedhi rabbumaa jedhi jechaadha akka biyya gallee deemu nu taasisi namni martuu anan osoo ta'e jechaadha osoo biyya galuun haadha fakkadame torban takka waan sanatti fakkaatu. Achi jira. So sanii focha namni martuu yoo si galee biyya ofii deemuu hin barbaada. Achi keessa jiraachuu barbaadu babaatus. Achi keessa deddeebi'aa jiraachuu hin barbaada. So sanii fuuta nama kaafadha. Jawaari warra karaa dhiyaa dhaamsa talbeeraan naagaya. Dhaamsa dhumarraa fuulduu warra deebistee hayyaa ta'u kun gaafiin itti aanu gaafii kiyyaa miti gaafii daawwattoota yuutuuba kan keetiiti. Gaafii kun alas na kolfisiisee jira. Riidiin nama akkamiiti jedhanii si gaafatanii jiran. Nama akkamitti of ibsitaatiin. Waan jedhee gaafii jalaanii dhaloonni haaraa ture si jedhee gaafii wayii qabaa si naan jettee akkana eenyutti hin tiree jechaadha. Namallee gaafii Instagram irra galeessee turte akkuma jedhee jechaadha. Nama akkamitti waan itti nama akkamii jedhan of keessa jira. Ibna amma ta goota asfira gootee cabana kee gootee cada gaafii na keessa dhufaatu. Amma nama akkamii akka ta'e hin beeku. Garuu yoo ibsu jechaadha nama akkamii ta'ansi. Namni baay'een akkaatuma diizaainarii mana keenya irraa jechaadha. Wayii silekka sii galee. Haga mataa kiyyaan boote jechaadha. Garuu nama tokko yoo dhiyaate yoo argite jechaadha waa'ee isaa barreeffama isaa kamiitu jechaadha. Nama tokko akkanaan laaftee yookaan haala qaamisi fakkaata nama sakkaruuti. Waan nuti haa ta'u garuu nama badhaasa fakkaata. Garuu yoo ta'e kilaale yoo akkanatti itti kalaaftee hoomata akka iyyuu namni yookaan bakka san
taa'in argamne. Ani ofiin bada ofiin jedhu. Namni martuu garuu gaa'ee ofiin jedha. Ani wanni ani bada ofiin jedhee namallee agas wanni ta'e hin qabu. Ani kada hin bada ofiin jedhu garuu ani nama xuru ofiin jedha. Nama xuru naa ta'eef nama xuruudha. Garuu nama badaa naa ta'eef nama badaadha. Ani nama akkasiiti garuu. Ani ni beeka riidii nama akkamii akka ta'e yeroo itti aanu irratti isiniif hima. Ammaaf gaafii kennaatiin deemina kara gaafii kennaa. Kunis gaafii itti aanu gaafii daawwattoota keetiiti. Riidiin maallaqa yuutuubaatiin jiraatamoo dalagaa addaan qabdaa hoo qabaatte dalagaan kee maalidha beeku barbaannaa siin jedhanii jiran. Maallaqa maalitti beeku? Maallaqa yuutuub. Isa sana ada yang sana lagi. Jero bayi tanah malah itu tinggal lah. Sanu view ku masa diku maaf faham awal aja. Malin. Allah ni kerja ada macam dia tiap mana untuk kota cara. Ini macam dah. Ini kapal lagi biar di. Ane kerja ada lokasi timare. Malah itu batin kerja ada. Oh tak siapa YouTube cara. One hobi kita, one yookaan abjuu keeteef biyya turus waan akkana kan hojjete baay'ee sana dhuuf bara kana furtar baay'ee irratti waliin jammarree waan kana caalaa so akkasumatti seenet fedhii isaa akkasumatti naa dhufee naaneen achi waan itti fufee malee mallaqa bituu billee hin yaadadee takka horfadhee hin beeku waan nama tokko aartii Oromoo asumaan yookaas aartiin Oromoo karaa tokkoon baay'ee fedhii bicha nama irraa eegama namni baratee yookaan akkasii aktara Oromoo ta'ee jiru fedhiin jiraatee naaneen waan barbaadee hin goota mallaqa yaaduu yoo raawwattee sorbaatanii. Gaafii itti aanu kun siif qofa miti akkanatti fakkaatutu warra yuutuubota baay'eedhaaf afaan Oromoo haasan anaafis gaafiin kun warra yuutuuba wanni kan daawwannaa kun kittu gaafate riidiin yookaan afaan qal'aadhaan ta'ee taphoota ta'ee wanta hundaa dalagu afaan Oromoo qulqulluu naasawaa afaan Amaariffaa keessa makaa jedhan ani kana deebisuu danda'a maaliif haala ittiin nutti guddanne waan beekuuf jechuudha naannoo keenyatti atiin jaraaf maaliif akka ta'e ibsiif mee maaliif akkaatiin afaan Amaariffaatiin wal keessa makatti kun yeroo hundaa miti garuu qulqullinaan nyaasootu hin jedhan. Sana fudhatiin beekama. Sebenarnya tak kafeler yohan dongor apa cara himbek afan san aku mati itu cara karang kenusun ya yo kabe tu di tatile haram sani dofte wan dia afa warma namni percenti bahasa saya tahu percenti sajetam warma kasa percenti di dalam berkata cikesa warna namni martu warma kasa na wo tamal le hafi itu cara afa namara ka kesa makuran itu yo dofte ya haso kemare haga mata so jina so hana kesamia yo mare to kesama keto ne letan yo suta paso kul pelefata fan kiaso ne deta garu ani wota video jo to senate cara na to kubra ka akbar ide go bar male ak yo kan woni te to namni martu yo karama style fit inde mami sani wan demo afan sa sen to kesama kamo danda karakter ko to ko si kan mo na kana ha se sinjana daftar do bisa ma so to wan samu kese usan daftar wana sutu saasan to orkesa ma kamale yo ka orkesa ma ko himbar wane so hanat okay ya kuni hundi kena brasine jira yoro bayi nuf woni nuf faga fi mal fakana bota mal fakana ta garu halati nuguddani nanu nutuguddani lati wal ma kesa dahatin guddani afana maarifa afan oromo kulkullu kan hasumni jira ide yadu hundu woni masatin haso afyala kan yeroti anuf nisri saj abdin kawa anis ni kulkulli fada fundura afsedi afaki yani yada hayi gafi yeroti kati anti matu sigamachisa mi mal sigamachisa yero buqonna hankiti akamitin dabarsita matu sigamachisa Mat gammachu malgochu gammadayo malgote kisi kanki gammachu argata yo video fa warabe yo bokonna hiyati video moraba saasaniti saati nu minjuru bi hana kesati akuma tar kito cara hoji hojiratan timirti da so gana mansonte galgal sita ganaya garu saati free hiyati kana sambata kili sambata yo kanati video waraba riyoti hibutu walaga yo riyoti yo jintae wanya ne bakkato ko demne yo restaurant yo demne yo nyane yo ka video waramne utate chala wonton nakana pambaye ya nakam machisan malifi video to waraba
qalbiin baay'ee achi keessa tamni baay'ee waan tokko soo hasaaruufaa dongora osanitti martuun kolfaa maal akkas godhatee chaadhaan beektan fi kaamera godhatee chaadhaa so sunniin waan nagammachiisu chaadhaan yoo viidiyoo tokko waraabee achiin haga dandeenye edit ofirraa godhee sa'aatii kana mara dabarsa yookaan akka kanuma nagammachiisa. Nyaata kan yeroo lama tokkorra yeroo lama nyaadheetiin jira. Baay'ee mi'aaha. Akkamittiin dalagaa jechuun eessattiin baratte nyaata dalaguu akkamittiin jechuudha. Duraan biyyatti haadha firaatti itti baratte baay'ee mi'aaha dhugaa jechuudhaaf jechuudha. Yaa yeroo awwaalaatiif wata mana kee dhuftan fiilmii gumaa jaalalaa wata jennu jechaadha. Achiin grupi kan hundi marketti walitti qabamne ture cerate cara agar empati bat sendiri ture juga bayam ya ma'anawiyat wana kan kesa lo jadi embeku takkato cara dan kamu wan baik masih tahu mukanya ada sih yo tapi yo berarti nyata cara noni biya kesa mertu sih gale ani gara kiyan wanta Germany ra hanga amma galatin faddu ko wanti guddan aga bi kan iri biyya kana Uganda fi biyya keenya keessatti humaan illee dawaan mara dubartii irra dhiistanii jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf akkasii namni martu yeroo biyya ambaa dhuftee jiraattu dalaguu qabda, of jiraachisuu qabda. Kanaaf dirqama isinitti ta'a ni dalaydan jechuudha. Kanaafiyyuu suni wanta gaarii wanta jaalatamu tokko maaliif jireessuun sirriitti dirqama waan mara dalaguu qabda, nyaachuu qabda. Kun gaariidha. Akkamitti akka haadhitii obboleeyyan tantee dabarsan waan akkamii keessa akka darban siniif gala jechuudha. Sinya dia karaa sidatii godhi waan meeqa nama horsiisa yaa waan meeqa jaalala haadhaati horsiisaa dubartiin maal akka taate boodaas dhufte beeka karaa sidatii nama horsiisa karaa sidatii waan isin barsiisanii jiru. Kun onoyyuu kushiina nu dhaabdami deemtee kushiina nu dhaabde karaa sidatii. Saniifuu sidatiin waan baay'ee horsiise yaati maal takkana meellee ta'e fixuu hin dandeenyu. Ani garuu nyaata qabara dee bakki isaan si adeemu YouTube irraa. YouTube ilaalaa waan tokko yoo dasnee adeemu caalaa waan hundas ni adeera adeemee waan sana bitaa akkuma isin hojjetu isin deemaa hojjedhaa jira. Isin yoo akkasii hojjedhaa isin nyaachise. Akkamittuu dalagii baay'ee mi'aaha ture. Dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee. Hayii gaaffii kennaa irratti aanu gaaffii filmi moo sirbarra jaalatta? Nama jaalata. Kan irra jaalatu sirba moo filmiidha? Filmiidha. Filmi hangaan alaalti keessa kan jaalatu keessa tokko. Maqaan filmi kamii? Kamuus ta'u afaan Oromoo keessaa. Kamiyyuu haa ta'u rakkina baay'ee jaalatti hangamma sammuu keessa. Filmiin akka Oromoofaatti hiree diraamaa hiree jedhu jechaadha ilaala. Ya filmi sukulkulin isaaniis baay'ee sineeleera. Filmi diraamaa baay'ee ilaalan afaan Oromoo jechaadha. Garuu suni baay'ee baay'ee sineeleera akka filmiitti immoo afaan Oromoo keessaa filmi yeroo wala caatuun irra hojjette. Eelaa. Waaw. Ana filmi sun yommuu tokko faana. Ani filmi afaan Amaaras ilaalee jira. Filmi afaan Oromoos ni ilaala. Hanga har'aatti keessa kiyyaa ijoollummaa kiyyaatti ilaalee kan na keessaa hin banne filmi eelaa hundi keenyaa filmi nu keessaa hin banne jechuudha. Baay'ee filmi bareeda ture. Galatoomii waan filmi Sirbas ni jaalatta. Maaliif yeroo kan keelaa maahomaa jechaan sirbiyoo namni martu si galee karaatti gammachiisu qaba. Yoo waamu fakkeenyaaf yoo kaagatti raatu saniifaaf ooni goota. Sababa sanii suulee karaa namti fudhatetti haraamaa garumaa. Waa kana jennoonti marti haraamaa. Garuu haraamaa. Yaa namni yeroo qabu sa'aatii qabutti sammuun biyya kana stressa kanaafiyyuu taphachiisu sammuu kan kee bohaarsuun qabda kanuma karraa inni dhufee jedhee yaada. Hiriyyummaan maalisiif? Hiriyyummaa gara kamiin dhiiras ta'e ka shamarras ta'e hiriyyummaa jechuun maalidha siif? Gaawwanni kam qaba? Bakka akkamiis keessa keetiittiin qaba? Itti aanuudhaan immoo yeroo ibsitu akkamittiin ibsita hiriyyummaa?